maal wada lakkisan sa'aan kabaja baay'ee barbaachisaa waan ta'eef sa'aatii hin qabu waan ta'eef baay'ee sa'aatii asiniif carraa kennu barbaada namni akka mari'atu godhu barbaada isin akka dubbattan godhu barbaada isaan irraa dhaga'u qofa otoo hin taane isaan dubbatan hanga amma yeroo kan keessatti yeroo kana uumuuf dafaa kottaatii sa'aatii waliif haa ganu jechuudha. Gabbiraa sa'aatii haa eegu gaafa dubbatu warra dubbataniif daqiiqaa muraasa kenna. Daqiiqaa soddoma dubbatu jechuudha soddoma qofaa dubbatu warra siyaasaaf baay'inni kennine warra kaaniif daqiiqaa 20 kennine warra siyaasaaf daqiiqaa 20 kennine. Kana maaliif gootanii kun justice miti hojjetan qeeqa isaanitti fudhataa kophii isaanitti fudhata jechuudha. Daqiiqaa soddoma isaaniif kennine xumuratti sa'aatii bal'aa kennine jechuudha. Akka mari'achuu dandeenyu akka sirnaan mari'achuu dandeenyu jechuudha. Yaa kanaaf isaanis daqiiqaa soddoma qofaa kennine gaaffii deebii daqiiqaa 2 ol kennuu dandeenyu. Gaafa gaafattan gaaffii godha gaafa yaada ta'e immoo gabaabsaatii adrees godha isaaniif yoo ta'e isaaniif uummataaf yoo ta'e uummataaf wanti uummata gaafa yoo jaalladha uummatichi keessa jiru uummata baay'ee jirantu fakkaata. Uummanni waan gaafa baay'ee hin qabaate jechuudha. Yaa kanaaf naamusa haa eegnu wal haa kabajnu yaada keenya gaafa dhiyeessinu qeeqa keenya gaafa dhiyeessinu haala sivilaayiz ta'e naa ta'u haala faranjiin yaada isaa dhiyeessuun haa dhiyeessuunis biyya faranjii wanti jiraannuuf waan faranjiin yaadurraas akkaataa faranjiin itti dubbaturraas waa tokko barachuuf waan ta'eef jechuudha. Yaada namni tokko dhiyeessu kan hin jibbinoo ta'es raawwii isaa sochii isaa kan jibbinu yoo ta'e akkaataa sirnaaf seera qabuun kuni akkasii rakkoo akkasii qabaa hanqina akkasii qaba akkasitti maasirreeffamu jennee yaada haa dhiyeessinu wal ijaaruuf deemna waan ta'eef wal hubachuuf deemna waan ta'eef wal hubannaa dhumuu irratti works both ways warra dubbaturraa warra dhaggeeffaturraa elaamee aadaa Oromoo keessa jira dubbachuuf dhaggeeffachuutu keessa jira yaa kanaaf akkasittaa deemu itaanan callisaa warra duuba jirtan. Akkanaan jirraa walga'iin keenya itti fufaa amma itti aanee kan dubbatu obbo Dooktar Guddisaa Mul'ataati Ulfoorraa hundi isaaniiyyuu ammaan kan dubbatan nam tokko irraa dhageenyetti laaqana nyaachuuf deemna laaqana nyaannee deebineetti isa itti aanu itti fufna jechuudha. Carraasaa Dooktar Guddisaa kan ta'e. Mande. Kan yang fadin bulat. Malet. Lah kira. Boleh jalan. Nagama. Enjero. Boleh muat 3 foto maki ya nasiris. Oni lah. Sonde. Kau bati fitir tak kita. Nah, itu saya jelaskan. Ammana dhageessu obbo Tashaala firan nagaa gaafadha natti lakkaa'e Awurooppaa kanan ture nan miliqee namoota dur baay'ee beeku waan jiraniif kan hin beeknes asumaan hundumaa nagaa gaafachuun barbaada. Baga nagaan jiraattanii baga nagaan walitti dhufne lammii. Mata dureen qophii kana afaan Ingiliziitiin Building Oromo National Consensus waliigaltee Oromoo uumuu jedhanatti fakkaata.
afuurrii fi haalli ittiin mari'annu gara kanatti yoo xiyyeeffate akkumti mari'annu iyyuu itti baay'insi isaas akkuma akeekame ta'a. Kanaafuu akka durii otoo hin ta'in afuurrii fi haalli ittiin mari'annu amma adda ta'uu qaba natti fakkaata. Gaafiif deebiinsaas kan inni irratti dubbachuu barbaade akka qabsoon keenya milkaa'ee uummanni keenya bilisummaa isaa gonfatuu fi bilisummaa booddee uummanni keenya nagaaf tasgabbiin jiraachuu akka danda'uuf maaltu ta'uu qaba. Otoo marii keenyatti hin seeniin uummata keenya gootummaa fakkii hin qabneen diinaan falmaa jiru dinqisiifachuu duwwaa otoo hin ta'in akka yaadaaf qalbiin waliin jirru mirkaneessaa, kan wareegaman qalbiin yaadachaa maatii isaanii waaqni isin haa jajjabeessu jechaa, kan miidhaman akka fayyan abdachaa akka waliin jirru mirkaneessaa, kan mana hidhaa jiran mana hidhaa keessatti daraaramaa jiran yaadachaa akka yaadaan isaan bira jirru beeksisaa, yeroon walumaa gala akka ummataatti sirna kana jalaa baanu fagoo akka hin taane wal abdachiisuun barbaachisaadha. Sagaleen jiru amma wayya fakkaata. Tokkummaan humnoota bilisummaa Oromiyaa akkasumas qindoominni qaamolee Oromoo bifa adda addaan ijaaramanii walumaa gala gaafii eenyummaa fi hegeree keenya irratti akka ummataatti waliigaltee tokko qabaachuun qabsoo keenya shaffisiisuu fi milkaneessuuf barbaachisaa duwwaa otoo hin ta'in murteessaadha. Akkasumas bilisummaa booddee uummanni keenya nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf barbaachisaadha. Oromoon bara sirna gadaan bulaa ture sirnaan ijaaramee bilchina beekumsaa fi qindoominaan waan falmachaa tureef gootummaan beekamee olloota biratti kabaja argatee daangaa isaa tikfatee ulfinaan jiraachaa ture. Uummanni keenya sirna koloneeffataa jalatti kan kufe sababni inni tokko isa duwwaa miti. Sirni bulchiinsi fi jireenya Oromoo sirni gadaa laafee akka duraanii bifa qindaa'een diina dura dhaabbachuu hanqachuusaati. Har'as qabsoon keenya milkiin xumuramee bilisummaa keenya gonfannee abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuuf dursee waliigalteen mooraa Oromoo keessa jiraachuun barbaachisaadha. Miseensonni afaan Oromootiin hin qabanne International Oromo Lawyers Association barbaachisummaa fi bu'aa walta'iinsaa fi yaada waliigalaa qabaachuu hubatanii itti yaadanii dhimma uummata keenyaa tajaajiluuf walgahii kana qopheessitanii haala marii kanaa aanjessuu keessaniif galanni keessan bilisummaa ta'uun. Akkasumas dirqamni lammummaa isinitti dhaga'amee rakkoon uummata keenyaa xumura maayii argatee uummanni keenya bilisummaa isaa gonfatee biyya abbaa isaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka jiraatuuf mari'annee waan abdachiisaa ta'e tokkoon gadi ba'uuf ga'ee keessan gumaachuu fi dirqama keessan ba'uuf jiruu keessan dhiiftanii karaa dheeraa qaxxaamurtanii walga'ii kanarratti warra argamtan galata guddaa qabdu. Warra London jiraattanis irraanfachuu kooti isinis galata guddaa qabdu. Kanan asirratti argame ulfoo United Liberation Forces of Oromia akka tasaa ta'ee maqaa isa Ingiliziitu beekama. Inuman falmadha yeroo hundumaa. Tokkummaa humnoota bilisummaa Oromiyaa taaboo bakka bu'ee ta'e. Akka keenyatti afuurri walgahii kana maqaa fi akeeka ulfoo wajjin wal qabata jenneetu amanna.
maali jennaan sanadni ol foon ittiin bu'uureeffame innumtu Oromoo Consensus 2000 jedhama. Waliigaltee Oromoo 2000. Har'as kunoo sanumatti jira. Consensusii barbaacha waliigaltee sana barbaachatti jira jechuudha waggaa 16 booda. Dubbiin kun handhuura dhimma Oromoo ta'uusaa mul'isa. Wanti kun itti deddeebi'uun keenya yoo keessa deebinee ilaalles going back to square one. Ulfoon ennaa dhaabbatu waan lama irratti xiyyeeffate. Tokkoffaa mooraa qabsoo keessatti rakkoo ture furuudhaan jaarmolee walakkaatti nagaa buusuu fi tasgabbii uumuu. Lammaffaa humnoota qabsoo bilisummaa Oromiyaa adda adda jiran walitti fiduudhaan waggaa tokko keessatti sagantaa siyaasaa tokko, hooggansa tokko, caasaa tokko jalatti gumeessuudhaan humna qindaa'ee fi ititeen qabsicha humneessuu fi galmaan ga'uuf ture. Rakkoo adda addaan kan ka'e akka yaadametti fiixaan ba'uu hin dandeenye. Kaan nu bira deemanis warri hafne kaayyoo irratti walii galle sana bilisummaa uummata Oromoo, walabummaa Oromiyaa fi birmadummaa mootummaa Oromiyaa kan jedhu otoo irraan sharafin, otoo irraan maqiin, otoo irraan dabsin ittuma ciccinee jira. Kaayyoo kana tiksinee galmaan ga'uun dirqama Oromoo maraati jennee tamanna. Kan kana kakaafnuu fi wal komachuuf miti. Rakkina darbe irraa barumsa fudhannee isa dhufu akka tolfannuuf. Duubattoo deebine bara 1991 otoo mootummaan ce'umsaa hin dhaabbatiin konferensii ce'umsaa sanarratti jaarmoleen Oromoo yaada wal fakkaatuun konferensii sanarratti akka argaman bara 91 The Khartoum Accord kan jedhamu walii mallatteessanii turan. The Khartoum Accord jedhamu. Sunis hin milkoofne. Ulfoon kan bara 2000 itti fufiinsa sanaati jechuudha. Achimaa calqabee immoo amma har'aattu yeroo adda addaa waliigaltee fi walta'insuma kana barbaadaadha jira. Kana jechuun maa'in dhimmi kun furmaata mayii argachuu qabaa jechuudha. Itti deddeebi'uun kun kanuma barbaachaa hafuun keenya wanti kun barbaachisaa ta'uusaa mul'isa. Egaa mooraa jaarmolee Oromoo keessatti bifa qabsoon keenya qabaachuu qabuu fi galii isaa ilaalchisee tattaaffiin adda addaa godhamullee amma har'aatti waliigaltee amansiisaa argachuu hin dandeenye. Kan ammaa kun akka kan kanaan duraa hin taane dursanii sirnaan itti yaaduun barbaachisaadha. Simply because we cannot afford to fail this time around. Amma milkaa'uudhuma qaba. Maalumaafuu mariin yeroo ammaa goonu kan durirraa adda ta'uu qaba. Marii kana innaa gaggeessinu haala amma uummanni keenya keessa jiru sammuutti qabachaa ta'uu qaba. Innaa humni waraanaa wayyaanee uummata keenya mana manatti seenee dhiiga dhangalaasaa lubbuu galaafachaa jiru kana business as usual akka kanaan duratti yeroo wal komachuuf yookiin wal dura dhaabbachuuf akkasumas wal mormuuf walitti deemnu miti. Afuurri marii kana fakkeenya uummanni keenya biyya keessatti mul'isaa jiru baalixa kaabaa kibbatti qaama tokko ta'ee walii fi waliin du'aa jiru kana nutis akkasuma yaadaan tokko taanee qaamaa qalbiin akkasumas qabeenyaan uummata keenya biraa dhaabbachuu keenya yeroo waadaa galluu fi hatattamaan hojiitti bobba'an ta'uu qaba. Afuurri marii kanaa fi itti ba'iinsi isaa waan biraa ta'uu hin danda'u. Yeroo ammaa kana abdii fi yaaddootu wal makee jira.
biyya keessatti uummanni keenya baaliif kaabaa kibba harka wal qabatee diinaan falma injifannoo cululuqaa galmeessee gootummaan Oromoo deebi'ee uummanni keenya ulfinaaf dhageettii argachaa jira. Waan uummanni keenya gochaa jiru nu onneessee abdii nutti deebisee horaa jira. Karaa biraa inni isa abdiidha. Karaa biraa yaaddoo jiru. Tokkoffaa qabsichi akka milkaa'uuf uummanni keenya deeggarsa isa barbaachisu gaa argachaa hin jiru. Lammaffaa sochiin uummataa sirnaan ijaaramee hooggansa waaltaa fi kaayyoo xaliila ta'e hordofuu ilaala yaaddoodha kunis. Sadaffaa qaamonni adda addaa sochii uummataa kana abbaa itti ta'uudhaaf asiif achi bubbutuun uummata wal ta'ee duyguu fi haala duriitti akka nun deebineef yaaddoo biraati. Asirratti wanti hubatamuu qabu qabsoon wareegama baasuu malee iddoo itti bu'aa wayii barbaaddatan yookiin dividendii wayii barbaadan miti. Lammaffaa we cannot run a parallel revolution or alternative universe. Maal jechuuki ilaalchi wal hin fakkaanne kan wal feerleessu ennaa wal maku ammam wal danqee rakkoo akka fidu kanaan dura argineera. Kanaafuu yaanni sochiin kun ittiin deemu keessumaa alatti xaliiluu qaba. Sadaffaa attention diversion yookiin xiyyeeffannaa maqsu ijaarsonni jiran hojjennaan keessaahuu waliigallaan qabsichaaf bu'aa fidu. Garuu ennaan qabsoon keenya harka caala ijaarsota otoo hin ta'iin uummataan gaggeeffamaa jiru kana uummata dagatanii akka waan qabsoon harka ijaarsotaa jiruutti amma barbaachisu caala ijaarsotarratti xiyyeeffachuun gaa'ee uummataa xinneessa. Yeroo ammaa kana xiyyeeffannaan guddaan uummata biyya jiru irratti ta'uu qaba. Keessumaahuu qabeenya. Arfaffaa karaa biraa wanti alatti hojjetamu kan biyya keessaa irraa adda ta'uu hin qabu. Uummanni keenya kan wareegamaa jiru abbaa biyyummaa isaa deeffachuuf malee Itoophiyaa jigaa jirtu deebisee utubuuf miti. Kanaafuu wanti alatti himamuu fi hojjetamu qaama isa biyya keessaa ta'ee wal fakkaachuu fi wal simachuu qaba. Hojiin akkasii kasaaraa duriitti waan nu deebisuuf yeroon itti yaadamee sirraa'uu qaba. Kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromiyaa guyyaa calqabee kaasee waggaa 130 guutuu tokko. Innis Oromoon Oromiyaa deebisee dhuunfatee abbaa biyyummaa isaa akka mirkaneeffatu wareegamni qaqqaaliin kan ba'e ammas kan ba'aa jiru kanaaf bu'aa. Gara marii keenyatti hoon deebi'u hafuurri marii keenyaa haala biyya keessaa calaqqisuu qaba. Uummanni keenya otoo hin nuffin hin dadhabin yeroo dheeraa wal ta'aatii nu qaqqabaa jechaa turan. Eeganii dadhabnaan kun ofumaafuu itti darbanii bifa argamee hin beekneen dinqii hojjechaa jiru. Harka wal qabatee kufaa kuffisaa walii fi waliin du'aa jiru. Gaafiin walii galtee kun silaas warruma alaa bira jira. Innuma bira jira biyya silaa waan beekamudha. Gaafiin kun numatti hafte. Uummanni keenya rakkoo kana hin qabu. Kanaafuu mariin keenya hafuuraa fi bifa akkasumas haala biyyaatiin gaggeeffamuu fi adeemuu qaba. Uummanni keenya fakkii nuuf ta'ee isa hordofuun dirqama. Eega haasofne haasaa duwwaa hin ta'in waliigaltee uummanne hojii karoorfannee hatattamaan itti bobba'uun dirqama. Karaa keenya waan irratti waliigaluu
qabnu jennee amanu jettaaleen tarreessaa tokkoffaa. Akeeknii fi galiin qabsoo keenyaa xaliila. Innis wayyaanee Oromiyaa keessaa ariinee Oromiyaa deeffannee dhuunfachuudha. Lammaffaa mariin kan akka transitional arrangement fakkaatu wayyaanee wajjin jiraachuu hin danda'u. Wayyaanee xaxatee Oromiyaa keessaa ba'u duwwaadha. They simply have to pack and go period. Sadaffaa haguuggii maqaa Itoophiyaatiin ala keessatti waan nu rakkasaa jiru ilaala. Irraan deebi'aa haguuggii maqaa Itoophiyaatiin ala keessatti waan nu rakkisaa jiru. Itoophiyaa kan Amaarrillee keessaa luqqifatee impaayera dhagayeera. Itoophiyaa Amaarrillee keessaa luqqifatee impaayera du'aa jiru deebisanii ofirratti utubuu kanumayyuu mallattoo gabrummaa. Oromoon waan itti rakkatuuf tokkollee hin jiru. Waa'ee Itoophiyaa kanaan Oromoo rakkisuun badii duwwaatoo hin ta'in fa'a. Araffaa Oromo is 45 million strong. Oromiyaan badhaatudha. Oromoon gootummaa isaa waan deeffateef walii galee falmatee abbaa biyyummaa isaa deeffatee of danda'ee jiraachuu danda'a. Kanaafuu Oromoon of dagatee takka Amaaraatti takka Tigreetti hirkachuu kana dhiisee qat jedhee dhaabbatee ofumarratti abdatee waan barbaadu argachuu akka danda'u waan ta'uuf ofiifis amanuu alagaas amansiisuuf gobatti jechuun irra hin jiru. After all wanti dubbataa jirru waan bilisummaati. Bilisummaa jechuun of danda'uu jechuudha. Waan gaaf tokko gadi bu'uu miti, of danda'anii dhaabbachuun har'uma jalqabuu qaba jechuudha. Shanaffaa olloota keenya wajjiniin wayyaanee dhaanuufis haa ta'u ollummaa borootiif hariiroo qabaachuun waanuma jiru. Kanaafuu Amaaras ta'u uummata biraa wajjiniin qunnamtiin uumamu bifa uummatoota of danda'an walakkaatti ta'uun malee haguuggii Itoophiyaa jalatti miti. Qabxiin kun otoo hin dabsiin, hin faallessiin, hin sharafamin walii galamee hojiirra oolu qaba. Jaaffaa dhimma Oromoo addunyaa irratti dhageessisuu fi dhageettii deeggarsaa fi tumsa akka argatu sagalee tokkoon hojjechuu hin danda'amu. Torbaffaa fi inni dhumaan deeggarsa uummanni keenya hatattamaan barbaadu bifa waal ta'een walitti qabamee akka iddoo barbaachisu qaqqabu borotoo hin jedhiin har'uma calqabamee itti bobba'uu qabna. Kana hojiirra oolchuufis namoota Oromoo biratti kabajaa fi amantaa qaban akka gaggeessan ramaduu hin danda'amu. Sumarratti naafa ittaan deebi'aa naan qaba yoo naa kennan yeroo bira iddoo kana tooma waan dhaggeeffatu. Baay'ee galatoomii Dooktar Guddisaa. Hojii kiyya baay'ee salphisee wajjin falminee sa'aatii inumayyuu dursee tunarraa xumure. Isaan xinnoo deema jedhee sun shakkaan ture. Ibsisaa baay'ee ifaa fi ani ibsuu waan narra jiraatu natti hin fakkaatu. Suuta jedhee dubbatee qabxiidhaan kaa'ee 1 2 3 4 5 jedhee kaa'e. Waliigaltee amansiisaa
qabaachuu qabna inni harka baasu duubarra maali warra abbaa kaameeraa duubarra jiru sana abbaa keepii diimaa alright wanti duuba dhokattanii kaaftaniif hin jiru asuma hin darba waan ta'eef dura dhaaba walii galtee amansiisaa nu gidduutti qabaachuu qabnaa jee waan bu'uuraa waan inni kaase keessa afaan ingilifaatiin kan ibse tokko kujeetin kaa we cannot afford to fail lammaffaa kufuu hin dandeenyu lammaffaa dagachuu hin dandeenyu kanarraati waa tokko buufachuu qabna waan nama jiru kanarraa kan jedhu kan hunda keessa jiru garuu sirnaan kooyin godhe waan ta'eef akkuma jirutti ni irra deebi'ee kaasuuf fedha uummanni biyya keessa jiru seentarii qabsoo kanaati isa irratti hundaa'uu qaba fedhii isaa irratti hundaa'uu qaba waan tasitti hojjetaa jirru achirraatti bakka biraatti atteeshiin daa'ibartu godhuun qabnu kan jedhee kaases jira waan irratti mari'achuu qabu laaqana nyaannu laaqana keenya wajjiniin dhamdhamaa attamitti hiikamaa attamitti hojiirra oolaa noo shoorri keenya maalii warri dhaabni siyaasaa shoorri isaanii maal ta'uu qaba isa jedhu qalbiidhaan tasgabbiidhaan analaayiz goone walitti deebi'uu qabna jechuudha gaaffiif deebiif yaada qabna duuba nama lama bakka tokkotti erga dhiyeessinee booda sana booda mariif jennee turre garuu amma hunda isaanii bakka tokkotti dhiyeessineeti yeroo dheeraa mariif qabaanne jechuudha hundi keenya marii qabaanne jechuudha yaa kanaaf laaqana gabaabdu amma sa'aatiin 13:27 yookiin 1:30 sa'aatii tokkoof walakkaadha yaa kanaaf sa'aatii lama irratti deebinee dhufna jechuudha exactly sa'aatii lama irratti numa jalqabna jechuudha quick lunch kan jedhan kana kun asuma jirti naannoo kana ishii fudhannee saanduchii nyaannee deebi'uu qabna asii maqaan isaa Waitrose jira Waitrose keessa galtanii saanduchii siniif ta'u fudhachuu dandeessu warri saanduchiin siniin taane asuma naannoo kana namoonni sin argisiisan jira bakkitti midhaan xixinnoo fudhatan jiraati fudhatanii walitti deebinu daftanii deebi'uun sin jiraata yoo hin dhufne live deema waan ta'eef isaan irraa gaaffii fudhannaa sin dhiifnee deemna jechuudha isaan kana dirqamaan qabneetti koottaatti dubbii itti fufaa jenna jechuudha yaa kanaaf akka isaa ta'u daqiiqaa 30 sa'aatii lamatti jalqabaa galatooma Breekii lammataa nu barbaachisu jechaa jira namni. Breekii lammataa nu barbaachisu hin dandeenyu namni dhukkubsatu jira namni sukkaara qabu. Amma itti deebiin godhee silaa keessa deebi'uu dandeenya silaa. Ilaalla thank you. Aman.